قالني كين دقتمو يا هرم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كبجمتوتا في جالتمتوتا أردفتوتا ماتيك يا أكم نقافة يا قاري جرتني نقوم نقاك السني بقى نقات عتني. إنا لله وإنا إليه راجعون. أصلي هاتساني قرفوا لآكرا قرقند الراقلون هنجري قرقند الراقلون هم ملي ديماني جراني. والله ربي الرحمة هاقلوا في إسالي ماتي إسالي هندا ربين حاسب برسيسو معرف جنان كن منكينا من يوم الران حفني جتشال من نمني كمو وانت لبوك أبو نمستئ بنين سستئ وانت لبوك أبو كمو الران حفني جتشال ربي الرحمة في إسان اللي استديوتي كمان قلت دعم إسان اللي ربي الرحمة هاقولوا في أصل اللي ربين حاسب برسيسو ربين صبري في سبات إساها كنو باقي نمتي الأقام والله يواني نجري أغاني غرانا مراسا أكما نما كميتو هادكي يا أسبتالا ديمي وصو والآن إهمونة الأقامو جدي دوغا جدي فقرى ملك عن غرغار سئرى وصو ديمي قامان إجا أفيتين أرقي والآنتي سينا اللين حمتو كنا مرة هدسا هما قلتو هندان داماني بيا إني جروسان الرا baqataa ta'ee erga galmaa'ee biyyatti galuu hin danda'u jechaadha. Kanaafuu inshallah odoo hamma tokko ijoollee Yamaniyyuu taatee garaagarummaa qaba. Garuu ijoolleen Masrii jirtu biyyarraa ari'amne jedhanii waan uf galmeessaniif deemanii dhaqanii galanii gaafachuu xiqqoo hin danda'anii baay'ee namatti dhagahama. Garaan nyaate wallahi mana inni ijaaree fi mana inni ijaaree haadha keessa teessisee hunoo manni an ijaaree keessa teessise jedhe akka an jedhee miti akka rabbi jedhe maleen ta'u jedhe dhugaa jedhe akka inni jedhe soon ta'in akka rabbi jedhetu ta'a. Waadaa galee fi hajji si fida jedhee bara dhufu hajji ammaa kana ji'a meeqa hafe hajjiif mee ilaala ijoollee. Wallaahi duutii himattee namatti hin dhuftu. Nutuuf dagata malee duutii himattee namatti hin dhuftu. Garuu dhibeen sababa malee rabbumatu lubbuu isii bara kanarra yeroo kana baasa jedhee galmeesseef. Garuu dhibeen sababas ta'uu namni gariin maal jedhanii ani maatii kiyyaa mana akkanaa ijaaree maatii kiyyaa waan akkanaa godhee du'ullee nan qocca'u. Okay, inni sun du'uu isa hin qocca'u warri sun yoo du'e hoo fakkeenyaaf haadhaaf abbaan kee bar mallaqa kee qofaa miti ka barbaadan sirraa ijaanis si arguu barbaadan haadhaaf abbaan kee ijaanis si arguu barbaadan haadhaaf abbaan kee maal nurraa barbaadan mallaqa qofaa miti. Haadha jechuun bar ati gaafa deette haadha tadeette silaa ni beekti. Haadha jechuu gaafsan argita. Haati kee abbaan kee maal sirraa barbaadan ija ofiitiin si arguu sirraa barbaadan maaliif jennaan mallaqa dhiisanii deemanii. Humaa miti mallee inni dhufas ni darbas. Garuu osoo lubbuun jiran osoo addunyaarra jiranii ija ofiitiin arguu si hawwan. Wallahi alazim ani sinitti immoo gaafa ayyooti jedhu kubesanii hin fayyanii hin dhufinii bara hodeema dhukkubee naan jedhan garuu hodeen dhukkubni baay'ee dhukkubee isaan akkas naan haa jedhan malee ani jakiyyaan dhaqee argee baay'ee dhukkubee waggaa 8 osoo argin waan biraa miti kanatti dhagame yoo haati tiyya addunyaarra mallaqa waa hedduun gargaare ammaatii kiyya alhamdulillah wanneen isaan hin gargaarin jiru garuu gargaarsi mallaqa maal isaanii godha haati kiyya yeroo hunda dubbatan maal qabu osoo ilmootii ijaan argee jedhan ani birriin isin na ergitu maal naa godha jedhan. والله وان برامج سويو سنهاتي يدوتي إن مناماتي نمنين دون انجرو سويو سنهاتي يدوتي وسو أن أكي إجاني أرجين ما تسينا نتل أقام بيتني جتشو مثلا نتل أقام أدو إجان الموتي أرجي أكذت روح أدو أنا ما لا أقول أجرجار ستنا أرجتو أما تقول أبري أنا جانسي أرجو بربادا لا ميو بليون كيا أنا يو سمال جدا ما تيكيا كنا قول إيه ردو اللي نقولجو تكوكورو قدر ما تيكيتي واقولون إذا كيتين ليتة إلالودا إنه ما تيكيتي واقوته ملكان إذا كيتين لك إلال يروح الدو مال جنة أني أكنا تأي أكنا قول إيه أبيني كنا هرأة ونينا سين السو هنجرو جنة أوكي ونينا سين السو هنجرو قرو يو هاتيكي ملكا كيسان أصون تاني إجانسي أرقو خوتي إجانسي أرقو بربادي سيف قلي أما أسلم منني جاري فرقتني كيسا تيتي انتيني قرو هاتي ساسي لامال هوتي إجاني سأرقو هوتي أصوى الدنيا كان الراندي من جتشا بالبلان أصون تين إجا ربين كنف كان علمو في هركان قبو هوتي ولا أنبائي قرانا نياتي أكني جلوسا قلي سايو أغاني
namatti dhaga'ama garuu haadha jechuun ijoollee isaa faxaa miti ani beeku an akka kiyyatti haati tiyyaa eenyuma olii dhukkubee kottu gaafadhu naan jechuu dhiisati odoo hin dhukkubiniyyuu waan dhukkubu natti fakkaata jecha kanaafuu warri biyya arabaa jirtan namni waggaa 15 ga'ee jira 14 ga'ee jira 16 ga'ee jira wallahi namni waggaa sanii gadi sanii olii waggaa 8 osoo haadhan argin osoo abbaa ijaan hin argin dogoggora kenna wallahi yeroo jalqabaatiif biyyaa ba'e waggaa 8 haadha abbaa kiyya osoo argin taa'e yeroo san uf arge akka dogoggora dalage keessattuu yoomnatti dhagaame yeroo haati tiyya dhibamte san kanaaf obboleewwan kiyya kabajamoo fi jaalatamoo hundumti keessanuu haadha keessanii gargaarsa mallaqaa osoo hin ta'in yoo dandeettanii yoo dhugaa isii gargaaruu barbaadan yoo gammachiisuu barbaadan dhagaa ija keessanii ilaala akka seenan isinitti hin dhagaamne maaliif jennaan booddee seenaa isinitti ta'a amma namni hedduun jaafariin hin galchitu maaliif waliin rakkattaa maaliif akkana taataa fakkeenyaaf mallaqa asitti baaftu wallahi an mallaqa dalagu keessaa inshaallah mallaqa guutuu asitti isatti baasuu naa wayya biyya galchee ganaa asii ijaan isa arguuf hawwee yookaan booyuu mannaa inshaallah malleen dalagu asiin seentee asiin habaatu maaliif jennaanini yoo ilmoo kiyya bira jiraadhe an gammachuu qaba fakkeenyaaf ilmoo biyya galchee okay han dalagataa jira birri guddaan dalaga haa jennu birri wali qaba rabbiin ergini odoo an du'e yookaan odoo ilmoon kiyya du'e namni duune hin jiru ka addunyaa kanarra hin seena'u malleen walitti qabe suni akka dhiigatitti hin ilaalu akka dhiigatti ilaala kanaamanna an ilmoo kiyya hin galchu wallahi hin galchu jiraadhu soliin jiraadhu soliin jiraadha gaafa biyya galettis inshaallah gatee biraan deemu uguruun deemu gatee biraa yoon qabaadhee rabbinaaf kenne tan qabu san nyaadha dalagadhe yoon dhabe bahee handaara irratti kadha malee ilmoo kiyya gatee biraan deemu eessayyuun deemu maaliif jennaanini yeroo hedduu rakkinarraa kan ka'e ilmoo keenya gannee deema nama daa'ima ji'a 1 ji'a 2 ji'a 3 gatee deemu maaliif deemna mallaqaafi mee namni sun hagam dalagee fooqii ijaarate noo injaaranne namuma ilmoo gatee fooqii kana mana kana jaaradhe jedhamee tokkicha arginu injaaranne maaliif injaaranne beeytanii ilmoon sun haqa haadharraa qabdi ilmoon suni haqa haadharraa qabdi haqa abbarraa qabdi haqa haadha fabbaa hojii jiraatuu qabdi hiyyummaa kanama baasu rabbi garuu rabbi gadi tati isaa dalaguu qabda tattaafatuu qabda kanaafuu wallahi namni gargaarsa mallaqaa an ilmootiyyaa kana godhe osoo du'e nan qoccoo ani takka taa'ee si namni maa akkana jedha intee gargaarsi kalas mallaqa qofa ta'e jechaadha ijaan ilaaluun gargaarsaa miti intee anamma jaafarii kiyya wallahi yoo bugaalaa deemuu hin danda'u yoo inni rafuun deemu taa'ee isa eega malee hagarri waa ka'u daa'imni kiyya maaliif jennaan daqiiqaa agasii keessatti ni yaada kushinaa deemee hojii hojjedhee dhufe waan waggaa irraa ture natti fakkaata innaa laalaa kaamee haati keessan hagami anamma fakkeenyaa fi ayyooti akkamitti ilaala akkan ilmoo kiyya laalutti ilaala anamma jaafarirraa gadi ba'ee yoo ala ba'eetiin turee dhufu wallahi alazim akka malee garaan na hurgufata ishi haati tiyya hoo hoggaa haganaa biraa bahee taa'e ayyoon tiyya gaafa hoggaa 8tti anitti dhaqee nagaa isaan gaafadhu bo'insaarraayyuu nagaa na gaafatu dadhaban tokkoffaan ni dhukkuba sireerra ciisanii jiranii qaama isaanii harka luka sossoosuu hin danda'anii lammaffaa abbaan kiyyaa boolitti yoon argu amanuu dadhabe wallahi amanuu dadhabe ani yeroo sanitti haadha kiyyaa fayyaa isiitiifuu jechaadha duraa odoon dhukkubin duraayyuu mallaqaan erga jira manoo ijaaraan jira garuu haadha tiyya fayyaa isiitirraa wallahi dhugaa isinitti mee gaafa haati tiyya dhukkubde jedhan birrii takka haraama harka kiyyaan qabu birrii takkatti harka kiyyaan qabu maaliif dursee birrii ergee jira ifin waan gurguree galuu hin qabu tokkoffaa namitti mee ani haati tiyya dhibamtee jirti birrii hin qabu erge tikeetti naamuruu dandeettanii jedheen yoo isin mallaqa keessanii naamuruu hin danda'in dafaamuu manatti himaa jedheen anfira kiyya kadhaa aaraa tikeettiif dubbattaa dhaqaa galallee sii murraan an jedhan rakkoon qabu eshi jedheen kan itti aan immoo mallaqa hamma tokko waan amma bibbitan kan immoo duraayyuu bitee lafaa qaban mallaqa hamma tokko intalti tokko hin jirti warra biyya keenyati intala eessuma keenyati maliyaa jedhamti miidiyaa uumama kana fayyadamtu itti bilbilee ayyooti yana jalaa dhukkubaa jira garuu birrii tikeetti argadhe birrii homaa harkaan qabu birrii naa liqeessitaa jennaan intee
Ukkubee dhiisiin aan jette akkanaanuu barbaadu hamma barbaadde fudhu naan jette barbaadu 3,000 kuma fudhaan hin barbaadu jedheen 2,000 qofa barbaada irraa fudhee akkasitti gale homaan qabu waan baankii qabu malee wallahi birrii takkan qabu qullaa kiyyatti gadi bu'e atta uffataayyuu yani kayyoo duraa manaa qabu malee an uffata tokko maatii kiyyaa hin binne maali dhaqee ija kiyyaan qofa haadha kiyya arge maaliif yeroo hedduu ayyoon tiyya yoo dubbatanis ijoollee yoo nantimtu bar ayyoo si duuba akkana jedhanii yeroo hunda si duuba jedhanii amma moo yeroo baay'ee haati kiyya cidhaan na gurguru hawwiti amma jecha amma sa'atii kanatti wanni na yaachisu haati tiyya yeroo hedduu ani akkuma ilmoo kiyya kaan gurguree cidha godhetti intala tiyya cidha godhuu barbaada odoo du'ee qabrii seene jetti wallahi ila amma natti dhagama osoo du'ee qabrii seeneyyuu waan qabrii keessa ciisu natti fakkaatu sababa maali sababa isii takkatti cidhaan godhini ana jechaadha obboleeyyan kiyya hunduu cidhaan heerumte ani garuu cidhaan godhanne maaliif jennaanini biyya kanatti heerumee haati kiyya na bira hin jirtu abbaan kiyya na bira hin jiru namni na bira jiru obboleewwan abbaa kiyyaati immoo ilaala abbaan fedhe bakka haadha keessanii isinii bu'uu hin danda'u wallahi alazim abbaan fedhe bakka haadhoo teessanii isiniin bu'u fakkeenya fangaafa sitta baanjaa fee dhufee cidha godhannu namni an bira jiru suni maal jettee intala sillee ka biyyarraa fidee qabdi inshaallah yoo rabbi jedhee jette asumatti manatti cidha sii goonee naan jette intala kiyyaa qasrii akkanatti goonee jette argitanii haati si dhaltee hangana jechaadha hangana haati si dhalin hangana si addaan baafti ilmoo ofiitirraa haati si dhalte immoo waa guddaa siif yaadde anamma gaafa cidha kootee gaafa sitti cidha godhanne sanii veelloo adii uffadhu naan jette wallahi uffadhu jedhee yoon veelloo adii uffadhee haati na dhalte na bira jiraattuu qabdi mana haadha kiyyaati akka misirrootti ba'uu qaba jedhee mana haadha ormaa osoo hin taane mana haadha na deette jedheen mana haadha na deette akkasitti bahuu qaba jedheen inshaallah umriin kiyya yoo maa 50 taane maa rifeensi koo hundu arriin taane maa dulloomee caccabe akkanatti dullatti hin taane wallahi cidhaan heeruma eessatti heeruma mana haadha tiyyaatirraa jecha mana haadha tiyyaatirraa cidhaan baa maaliif jennaanini yoomuu jecha san dagachuu dadhabe isin naan dikkistu birri isiitiin naan gootu mee maaltu sii gahe minyoo tokkoon minyooti baalaladhan inshaallah jette yoo rabbi jedhe ilmootiyyaa akkanatti qasritti akkana gurguraa sillee immoo asumatti manatti walitti qabnee sargisii goona naan jette wallahi hangammaa dagachuu dadhabe jechisiisan hangammaan daganne innaa laalaka osoo haati tiyya immoo maal jetti achi haati tiyya biyyaa maal jetti ani wallahi osoo du'ee jetti qabrii keessa ciisuu kan dandeenye sababa isiin haqa ofiin irraan fudhanne hagammaa haqa isiin irraan fudhanne safeediin gindoo wanni aadaa dubartii gurguranii godhan hunduu godhamee taa'ame shan kiyya lafa taa'aa jiraa jechaadha gaafa asii gallee cidha godhachuu yoo deemu abbaan jaafee obboleettiin isaa biyya alaa jirti lakki bakka obboleettiin kiyyan jirtiin godhu jedhee nu dhoorge ishiniin dhiise haati ila amma dhiyootan na bilbilanii namni addunyaarra hagam akka jiraatu hin beeku lakki gaafa galtee dafiti galii gaafa galtee immoo cidha sii godha wallahi akkasnaan jette gaafa galtee cidha sii godha haadha jechuun tana ijoollee haati kee even waa guddaa sii hawwiti malee waa xiqqaa sii hawwitu immoo namni tokko asii an kana godhee haadha kiyyaa jedhee dubbata godhaanati goose sun bar godhaa miti sitti tariiti dadhabdee mana rabaa keessa dadhabdee hojjette eessa sitti godhaa fakkaatti garuu maatii keetii fi godhaanati mallaqaan gootu manni ati itti ijaartu manni bareedan itti ijaartu uffanni bareedan itti ijaartu san irra haadha fi abbaan kee ka arguu barbaadanii ijaan si arguu barbaadan ija ufiitiin si arguu barbaadan malee mallaqa sirraa hin barbaadan haadha fi abbaan kee mallaqa sirraa hin barbaadan haadha fi abbaan kee maal sirraa barbaadanii ija ufiitiin si arguu wallahi alazim ija isaanii tanaan si arguu siif galee kanaaf obboleewwan kiyya hundumti keessanuu wallahi alazim haadha fi abbaa keessan gargaarsa mallaqaatiin gargaarri hin jedhina dogoggortanii jirtan yoo dandeettan haadha fi abbaa keessan ijaan dhaqaa ilaalaa mana fooqi feete jaariif mana akka malee bareedu jaariif maal sii godha manni maal siin godhu bar maal sii godha osoo fakkeenyaaf isaan si yaadan odoo fakkeenyan isaan si arguu fi barbaadan yoo ishii takkaa ati addunyaarraa deemte takkaa isaan addunyaarraa deeman maal gootamee faayidaa maalii qaba faayidaa homaatu hin qabu
maaliif duniyaa sanii warrumatti hafee nyaata siif galee takka isaan qabatanii qabriin seenanii takkaati qabattee qabriin seentu hammaartus sanuma immoo duniyaan jijjiiruma tokko hin fiddu. Kanaaf obboleewwan kiyyaa wallaahi namni kamuu namni haadha abbaa hin bilbileefu jira keessattuu namni haadha abbaa ji'atti bilbilaa 15tti bilbilaa araka baay'eetu dhodon bilbilin jee 3 ji'a 4 ji'a 5 turutu jira. Ani garaa akkamii akka qabaatan na dhiba garuu ani inja wallaahi kabdaan. Ani even yoo manaa ban isaan hin argin manaa ban arguu qaba jedhee rabbii kiyya kadha jecha wallaahi baay'ee ulfaata. Ani beeku amma yoo miira asliin keessa jiru kana laalu warri ani gargaaree haadha tiyyaa ododuu illee nan qocca'u jedhu barumsa isiniif ta'a jedha. Fakkeenyaaf namni FB isaan hin qabne jira na fakkaatu qabaatu baatanis aslii jedhaati search godha aslii Muhammad yookaan aslii Oromoo jedha isinii ba'a Facebook isaa. Innaa yoo isinii ba'u manni inni jaaree har'a gadhiise. Manni inni haadha jaaree har'a gadhiise. Kanaafuu mee ilaala akka inni fedhe hin taane akkam taateree dubbiin akka rabbiin fedhe taate akka asliin fedhe osoo hin taane akka rabbiin fedhe taate. Gara nama nyaata wallahi rabbiin sabrii isaa haa kennu ni ulfaata. Inni akkas jedhee akkam fedhe akkan sii fedhee miti akkan sii hawwee miti akka rabbiin sii fedhetu ta'a jedhee. Inni mana bareedaa ijaaree fi mana bareedaa keessa jiraachisaa jiru bareedaa yoo danda'e hojjetu qaxaree fi akka barbaadetti jiraachisuu danda'a. Garuu hoo rabbiin sanii hin barbaanne ka argitanii rabbiin sanii hin feene wallahi obboleewwan kiyya yeroo baay'ee jechaadha nuti yoo warra mallaqaanii waa hojjennee mana ijaarree fi jiruu isaanii jijjiirree fakkeenyaaf baadiyyaarraa gara magaalaa galchinee magaalallee yoo ta'e magaalaa ol aantutti galchinee akkas an fakkeenyaaf ani magaalaa dura magaaluma keessa jiranii garuu magaalaa sanii ol aantutti galan irra gargaaree malee immoo mallaquma isaaniitiin galan manallee mallaquma isaaniitiin bitatanii ijaarratan garuu hamma tokko gargaareera. Akka silaawwanneeti gargaaree jedhee nan qocca'u jedha garuu akkamitti nan qocca'ane anna qocca'aa haadha abbaa kiyya ijaan mallaqa gargaarsa osoo hin ta'in ijaan isaan arguu barbaada ija kootiin wajji nyaadhee wajji dhuguu barbaada akkuma yeroo anjoollummaa mana barumsaa isaan biraa ganama ka'ee deemu sanitti silaa hin danda'u akkasitti bultii ijaaradhee jira garuu ija kiyyaan isaan arguu barbaada 15tti 7tti ji'a tokkotti biyyaan baataa'ee gargaaree ani yoo du'e illee nan qocca'u. Maatii kiyyaaf akkana godhee jira. Eshi yoo isaan du'anoo an haaduu eshi ana nan qocca'u. Eshi yoo an du'e haati tiyya sun naan boottu odoo waggaa meeqa nan argin ka turte sun naan boottu ilmoon tiyya osoo naa akkana dootu osoo naa akkana gootu osoo biyyatti hin galin jetteen boottu nama meeqa akkami biyya ambaa dhufneetinii kan asillee yoo galee du'u ka biyyatti du'u kan biyya alaatti du'u. Eshi haati keessan hin seenuftu eshi haati keessanoo yoo duute isin hin seenessu dosa keessanii hin argin osoo hin dhungatin osoo ofitti hin qabin hante namni haadha nawwinen jira namni mataa kana haadharra kaatee akkana taati qaqqabuu fi nawwinen jira mee jira ati bar haga feeti guddoo ta'e haga feeti guddoo waggaa 50 ta'e yoo haadha qabaatte ati haadha kee biratti daa'ima jechaadha daa'ima sabiyyiidha jecha ana fakkeenyaaf haadha tiyya biratti akka daa'imaatti uf laala. Maaliif jennaan lukasiitirra kaadhee mataa kiyya kanaa qaqqabduun barbaada akkana hammattuun barbaada waan hunda nin barbaada waan yeroo anjoollummaa naaf gootu hunda akkanaa gufatu barbaada garuu guddooma kana ta'e kanaafuu wallahi warri haadha keenya gargaaree akkan goonee akkas taanee akkana nan qocca'u jettu በጣም ተሳስተሻለህ ለምን የሚቆጭሻል እንዴ እናት ማለት እኮ ቀልድ አይደለም wallahi fakkeenya isinii haa ta'u asli duuti maal jedhe oromoo yoo ammaaku nama du'a hiriyaa arge du'a ofii arge jedhe namni du'a hiriyaa arge du'a ofii arge amma fakkeenya faati asli duutee asli mana sangabbaasee arree fulaalee reefuni turkiin qabu yoo laalu mana kana haadha kiyyaa jaaree yoo inni jedhu wallahi natti dhagaame baay'ee namatti dhagaama kanaafuu obboleewwan kiyyaa ufin sobina ufin gowwoomsina
قالتهم يون حاساكي ستدقو كوري يون سنت بلسي ديفم سنغافدا نفجرا سر جالتا اتنجباتو نمرر فتاها اتنجباتو